جالا أهلين جنرال قوي اسمه قلتي سيدي بس قوي قسمت اسمه أجندة نار كاجيران كوتا ما فرسو لا كوستا كبرس فرنجي ها فتيا بقنا كاني جوار جلا ملت جوار جلا مالا مالا تبو جوار مالا سولا مالا والله يو جوار سنكب سنده جوار همان دندو أمبورين قد اتباع والله بالله جوار أنا متي كوفوتي ينقبسي مال تات جوار مال نقبسي نبو خبر سولا كوستا كدن أبامتي جنة شود أبك أمنا أنا اللي وان دبني اسمي بيكا سينجريان أنا وانا كان ردبت أسيبالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mootummaan akkamii qabamuu danda'a yoo ati jettu mootummaan Suudi Arabiyaa bulchu Fatihaati yoo jettu fakkeenya mootummoonni kunniin yoo qabame biyyattiin turee nuun hoogganamti bar biyyattiin hin baddii bar Nusatiin Fatiha amma jechu yoo biyyaa sadi keessatti miidiyaan hin banne no haasaa wayiitti naa dhufe waan muzammilan maree fi tana tuqee irraa bahee wayii dubbachuu barbaada Oromoo waan taate dhageetteeti numa sadii nyaatu jecha iyyitee faayidaa dhabde jawaar biraanillee geettee iyyitee dadhabde warra soddaatiin nu nyaadha jetteen warri soddaallee gabbayyaa farsoo riyaad taa'aa riyaaditti mana itti kireessanii asirra adallamne aangoon guddaan ka isaatti jettee iyyitee khalaas amma akira maal taate feeta amma nutti iyyarte mililikka du'e garte mililikka du'e abbaa ta'e mootee mililik tanas naa yoo lijochi yaazu jedhaa jirtam اسمي أجرتي جرا اسمي برادمي بورسي لطفني مي أبان بربادنا لطفو قال جالش ندي أنزري أبي Fatiha ala isima tokkoffaa irratti hin sodaatin ati uummata kana uummata baaqaa أنا kana مو nufiisa ناتي كناتي سودات دماني أن إنسى قباتي إنما تكن سودات دوان جواريوسي كابسي سوندن دين إنما تك كابسي سوندن دون أمانوان maal nu qabsiisaa boo Jawaar maal taaptaabii godha warra jala jirtan taaptaabii godha koppinii godha maaltu na kolfisiise addunyaa kanarraa suuraa wayii bara 2023 moo 22 keessa qabame wayii gadhiisee hattoota garii qabneedha mucaa meeshaa kiyya dheengadda miliqe fakkaatu miilli isaa mucaan hoggaa meeqa dura qubatte sun waan si jibbisiisa nama agartee wallaahi lazim ani Jawaar dhiifamallee naa godhi garuu bakka muudiin kee amma corrobee jira amma babbadee jira amma ati ibaadaa rabbii qofatti deebi lage jawaar dhageeffadhu gaafuma gabbuu eegalu dhufee jeneraalota suudii keessatti akka barbaadanii jiraadhaan waraqaa mata saxxabamu amma nu waraqaa maraatummaa qabna waraqaa fayyummaa qabna waraqaa 5 qabna wallaahi waraqaa 5 qabna nama waraqaa siigalaa miti lakke durriyyee dhufumaa qabamne ennaan namichi nama 5 hin geenne 6 hin geenneedhaan warra hoolotii isa jala yaa'u kana arge laayikii mattu itti gobaas daaddaa baqaqee Hamza malaataa hedduun isaa wanta fakkaatu sanfaa qabbeetini maan agarree ati baraan ummata kan akka inni bokbaaqaa ta'e maan irraa arge beeytaan mee dhaqee yemma fakkeenyaaf Jawaar waan akkana poostaa godhu yoo amma inni suuraa nama wayii qabne jedhe muzammil qabame suuraa kee fidaniitu maaliin amma bari kanaan gartee usme sanii miti ummanni maal ta'e beeta yoo Jawaar waan tokko godhe bakka waanuma guyyaa isa wanni jiru sun marti dhumutti fakkaate sii galee namni bulee amma akka inni kijibu maalirra hubatan beeta Dubai kottu jedhanii Hamzaa fi wannan Dubai geessanii achitti namni hin duune deebi'ee nama du'e waan poosti godhu dhabe barbaadere bakka namni ittiin du'e malaaxaa keensi hojjechiisa innaan akkas ta'a sara malaaxaa isaa ta'u Hamzaa ashitti makasarta obboleessa kiyya miidiyaa kanarraa waan dhabamsiisuu barbaadaniif tokkoffaa irra nu sodaataniiti malee amma nu badii balleessineeti miti miidiyaa irraa waan nu balleessuu barbaadaniif warri sodaadha warra balkaaba feemasoonni guutuu warra asirraa nu kennu kuni warra irraa nuti miidiyaa kanarraa as dhufne wallaahi billaahi paawuriin kenna jechuu hudduun isinitti galee jechuu fuunduraan albaatii isin keessaa yaasa paawurii hamaa akka nu qabnu hin beeytan sababni nuti agartee isin du'a keenna labsitaniif agartee
osoo nuti jirru akka waan nu duunee godhataniif waanuma agartanii nuti quba hudduu isin kennuufi guyyaa nu qabamnee guyyaa lama keessatti alba'uu barbaaddan akka duraanii san ol baatanii haadhatee san saltanii garuu kana booda alba'uun hin jiru wallaahi billaahi harka nu kennitanii Allahu akbar usmee muzammila farsoo fa'aa jettaniituma jechuun hudduu bantanii teetta yoo barbaanne agartanii isin Jala barri ila paawarii kenne Sila obboleessa dhaga'e waan takka sitti hima. Laal muzammil dhaggeeffadhu. Amma wanni si galuu qabu osoo nuti banneeyyuu jechuu osoo nutuma dhabamsiisanii namni akka kennaa kun yoo xiqqaate haguma nuyi dhabne kana keessatti namni dhibbaa ol dhalatee jira. Miidiyaan kun maqaa kiyyaa muzammil fi usmee afarsoo abaaboo darba mileena. Ilmi darbaa dhimme. Wallaahi mileena. Due wata kesinitti ma paawarii kenne himuun barbaachisu. Baatii tokko jala funyaan irra dhaabatanii huddurra garafaa matarra qalaa guyyaa halkan takkitti itti dhufnee aktiivistii isaanii gabbaafne amaara gayyaafne halkan takka qofa dubbanne beek. Haasaa yeroo takka laayivii galleen udaan kan udaan. Wallommaan duraan nama tumtu dacha'an jette waan bakka qabdu gayyaate jecha. Ewa akkas gaaraalee kana guuti amma guuti gaaraalee guutu. Paawarii kenna wallaahi hin barbaachisu maal nuti yoo barbaachisaa ta'e haga namni qabrii bahee jara kenna waan kana dhiisaan qabrii irraa dhufee nuun jedhutti namni takka nu dhorkuu hin danda'u waan barbaadne dalagna si qabrii irraa bahee namni waan kana dhiisaa jedhee ni jechuudha. Nuti dhiisaa qabriitti isa deebifnee lammataa kootti jennaan. Lammataa hojii dabalaa. Nu garuu waan barbaadne godhuu dandeenya. Amma ibsamunnee fa'amee rabbeedha. Asrii kenna kaayyo guddoo fa'aatu asirra deeme. Jara kana waan godhuu qabnu ajjeechaa irra murteessina moo maal godhu? Na jedhan sii galee maa booyanii na dhibee amma sii galee. Sheekaroo beefaan agarree akkatti. Sheekaroo beefaa kan nuu baartu nagarree sheekaroo bee viidiyoo isaa tokko. Nuna baru. Abbo namicha san warabba lakkaaba miidiyaa raffinne. Miidiyaa kana raffinne. Dhageeffadha wallahi usme. No miidiyaa raffinnu dhageeffadha warri gaafa san birrii itti guurtanii hoggaa sadiif jaartii itti fuutan jaartiin hoggaa sadii geettee irraa galcha. Wallahi dhugaa gammaa tirfii salaa jira amma birriin isin ittiin fuutan dhumatee isheetii sun jaartii galchuu qaba tokkoffaa. Galamitiin ammallee dilii dalage nama lama gaafa isheetichi hidhame san ayyee miitiin. An kana dhibee namichi aslii jedhaniin kaldaan suni maal abbaa isaa fedhaa shaaqaa banaa oola haadha isaa haasaluu barbaada haadha isaa yeroo asliidhiis doktor Muzee qaalan kun maal abbaa isaa asliidhiis ilaalla. No asliin amma laal miskiin. Ma asliin maal si godhe muzammil asliidhiis jedhi dhageeffadhu. Asli waan inni haasayanatu beeka. Haadha isaa haasalu maal abbaa isaa gisee 100 si galee ofirra albaa oola namichi sun. Awwa namicha san hin qabachuu dandeettanii awwallaahi billaahi hin iyyisiisan haga inni udaan kana baxaxaxaxaxat godhee albaatii kana zariin isaa guutuun albaatutti iyyisiisa. Maal abbaa isaatiif albaa oola namtichi sun. Obboleessa waan qubaa sin qabu agarte an sidhaye jechuudha. Hudduu ta'e keessan udaan gurraachi bu'ee jira. Maal goota iyyaa oolta. Gizee lama waa dubbatte ina laal sitti maan. Wallaahi warabbal kaabaan basmara kee irran ba'u. Basmara kiyya irran ba'in eshi. Ilmi dhiiraa habiibi wallola. Ilmi dhiiraa wallola. Garuu adda gala. An kanatti beeka. Dhiirummaanis kanuma. Gaafa an ummataa wajjin agartee amantii jijjiiradhu abaariin kiyya akkas godhee jette. Kaleessa gaafa an qabamu agartee waan nama gattaa hin dadhabde waan isa gattee susutu dhufaa minaamina jettee hashtag gootee na tuqaa turte. Habibi kabajni kee ka eeggamu hamma muzammili walitti hin bu'initti warabbal kaabaan dhugaa sitti himaa. Yoo ati diddeemmoo jechuun obboleessoo an badaadhaan taa'e paawurii wallaahi billaahi paawurii ati takkuu argitee hin beekne si garafa. Paawurii zariin ta'e guutuun argitee hin beekne si garafaan. Dhiirri bar ilmi dhiiraa yoo danda'e jechuun ofii isaatii waa si godha. Anamma
waan feete ati jette anamma wallaahi billaahi agarte waan feete qabadhu kitaaba keen galwan sitti illee gammadu an ufii kiyyaa kasim ufiifuu simiidhuun fedhu garuu kitaaba kee an osoo agarte ati waan feete goote miidhama kee yeroo ati agarte wanni wayii si muudatetti sitti gammadu garuu ati akka ati dhaltuu taate yeroo lamaaf jecha wal fakkaataa fayyadamte sigalee kanuma an gabaabsetuma sittima haadhatee salii bushti akeekkachiisuma si haa ta'uuf haa jeneraal Abang mal doite asli doite David mal si gore asli la waa yeroo lama waa haasa'e beeta an beekatuma callisa mal jedhe wanniidha obboleeso an maali beeta an dhiira takkuma wallolaan irraa galalaal kitaaba isaa irraan ba'u garuu dhaltuun jechuu gizee wanni wayii agartee waa wayii agartee gara biraati wanni wayii sit dhufe sitti gammadde akka waan ofii waasi gootee kana jettee hudduu banti jechuudha. Ta'u dheesse bakka dheessati. Wushaa kana. Dheesse. Anama waa tokko sitti maa dhageeffadhu. Nama kallatti dhufee sitti hin buune dheessin tokko yoo inni kallattiin si bu'ee jedhe immoo ofirraa dhorkuu mirga qabda laakiin garuu dheessi gammachuu ibsachuu yoo ta'e warri tokkokkii kun kan nutti hin gammadeen hin jiru dhugaa dubbanne yoo ta'e amma nama tokkokkii kana keessa warrummaan kaleessa gastii keenya seenuuf jecha keessa nu barreessee rabbii jedhi nu galchii dhukkoomanti jedha dhufe wallaahi wabillaahi jechuu ijoolleen maan of biratti ol baafnee feemasii goone maqaa keenya namni baratee namni fooloo godhe ijoolleen gartee mana keenyatti gaafa akkaawuntii yuuzarii gartee fooloo kuma takka qabdu dhuftee asitti kuma 10,000 galteette. No tanniin dhiisi usme tanniin dhiisi namni barra. Kanaafuu si jira bar kabiraa si amma anamma kun wannaa yuun aarsu si galee ijoollee xixiqqoo asitti garteetiin rabbii jedhi nu galchette koomantii barreessitee ol galchinu tanatu gaafa asirraa gabuutee bakka biraa dhaytu maal jette beekta alhamdulillaahi rabbil aalamiin maafiyoonni hidhamte alhamdulillaahi rabbil bara keetu shukrii rabbii galchiti bar. Obboleessoo dhagaisiima rakkoon qabu aankanni wajji rakkoo walitti hin qabu garuu nama agartee wal dhabdeeni addaan galte tokko addumaan galta wanni agartee yeroo wayii eeggate annama akkam jibba beetaa dhiira keessa dhiira yeroo san walloltee wallaahi billaahi ammaa farsoon jechuu wallollee ammaa sittin ajjeesee yoo agartee addaan galle an dhiira sanitti beeka garuu dhiira akka dubartii yeroo ati waan wayii taate akka waan agartee aqimii wayiitiin ufii waasi goote ashtaag gootee si tuttu waan akka jibbu qabu. Ila muze ila waa takka sitti ma social media kana wama lama fayyadaman si gale tokko kijiba ragaa namarratti oofu lama gaafati waan wayii keessa seente waan saniin si eeggatanii si tuquu fayyadaman amma fakkeenya yoo fudhattee warri fakkeenyaaf caba kee barbaadu osoo afaaniin ol bahee dubbatuun taane gaafati rakkoo keessa tarte kanuu barbaada inni lammataa ammoo social media kanarratti yoo namni istireetii deema jedhe akkati kararraa mayitu si godha warri social media kana garuu ammoo haa ta'u deengadamma jecha ammaati jettu kana asliini warra maafiyaa suudiiti dhumattee waan nama gataa hin dadhabde waan gatteessisaa jiraa jedhe jawaariin amanee haasawuu isaati sii galee garuu nama hamtu akkasii warri amma hamtuu yaadaa ture warroonni badaa warra akka Hamza Ashitti warra akka Ibsa Munne Moomaali gurbattii Harargee duraanii gandaan adda qoodaa turte sana warra akkana kana waan akkasii haasaa ture sii galee garuu an akka kiyyaatti akka saahiba keetiitti akka gooddanyaa tokkotti akka hiriyyaa tokkotti akka nama obbolummaa caala wal jaalatu tokkotti maaliin siin jedha beektaa ignoor godhiituma waan aslii kana wallahi irruma darbe maaliif jennaan nama yoo nama yaadullee nama yaadudha garaan isaa qulqullu afaan qofa ajaaya sii galee dhugar nama bar afaan ajaayee fi obboleessoo dhagayi angaraa isaa yoo barbaade agarte kan isaa dhugaadha nama waraanu dhagayi angaraa isaa yoo barbaade udaan keessaa yaasee agarte warqi itti agalchu nannaqu garuu afaanin agarte yeroo wallaahi billaahi an gizee hedduu arge annamatu kulleen jaaladhu garuu gizee lamaa fi sadii deddeebi'ee agarte na wanni jedhuu barbaada beetaa osoo wal kabanyaan sin gahu beetaa guyyaa tokko waan kee dubbadhee hin beeku. La si qofaa miti garuu ila dhageeffadhu si muze
Siqofa osoo hin taane asli namuma maratti bu'aa yaani yoo nooroo buullee asli afaanuma dhaga'i afarsa yoo maafiyaan likkii galta jedhe numa hunda walitti qabee jedhe sii galee miti yoo kallatti tattaa godheetiin muzee jedhe si bu'ee jira yoo akkas ta'een alatti ati hundaafuyyuu kaaslii kana kumarraa dhiisi akka himan lafa kaa'e amma ana keekkachiisa haa ta'uu fi bara keekkachiisa isaa haa ta'uu fi malee ammaan godhaan abbaan kanaa bara amma la muzeekii baay'ataa namni tokko amma nuti dhugaadha si jaalanna amma fakkeenyaa fi ana akka kiyyeessi jaaladhan beektalle maaliif ennaan yoo ati hamtuu keessa seentees yoo ati rakkoo keessa teettees yoo ati bakka feete jiraattan jaalalli kiyyanarraan irratu maaliif ennaan namni nama jaalatu tokko waan jaalatuuf qaba rakkoo isaa wajjin qabeenya isaa wajjin jaalala isaa waliin nama jaalata maaliif garuu hoo haa ta'u osoo akkas ta'anuyyuu maaliif yoo namni tokko badaadha ta'e iyyuu nama ofii tokko jabeeffatuun bareeda amma fakkeenya laalimee sooshaal miidiyaa kanarratti namni tokko nama ofii nama silaa baalagee macarrashaa tokko uf jala qabata si'ii nama kee gaarii balleessuu deema nama kee kafayyaa qabu nama kee nama nagahaa nama qulqulluu nama ofii isaa osoo baalagee uf jalatti qabate nama ofii amma maal goota dhaga'i silaasiif ta'u balleessuu deema waan ta'eef amma dhaga'i fagoo yoo achi hin deemina dhaga'i tokko faarratti asliidhis asli ta'u abbaan irraa dhiisaa jijjiira haasaa isaa muzee waa tokko sitti ma dhaga'i fagoo maal godhoo achi deemta namni kaleessa gaafa qunxurroo itti baafatanii saluuf namichi irra jigee osoo qunxurroon hin saliin keessaa baasifnee giddiin jiidha fuunee araba harkaa jidda geessinee uffata irraa jijjiiree nama goonee jennee har'a gabbaatee muzammil qabamee jennaaniin viidiyoo isin irra sirbitu argitanii wallaahi lazim silaati maal bar fakkeenya nama wahii ilaalu obboleessoo dhagaysiima nama rakkataa agartee burree faranjii nama rakkataa rakkoo keessaa akka hoolatti itti feetee baafte akka barbaade yoo godhate ani waan akkanaa tan irra laalu garuu an ka akkasitti wallaahi billaahi ka akkasii sun nan argu an maaliif ibsate sun laal diinummaa isa dhugallee sitti mul'isee jira garuu mootu agartee namni bar gisee tokko eega wal dhabe deddeebi'ee agartee walwanni jechuun hin barbaachisu kunillee ana gana haasa'uu fi akeekkachiisuma haa ta'uu fi kitaaba walii irraa akka hin baaneef dubbadhe malee ana gana haasa'uu illee hin barbaadu. Amma gabaabumatti dhageeffadha afarsaa fi warreen ginu kenneera. Amma kadhumaa sitti maa akeekkachiisa dhumaatti ibsa gabaabaa baafna amma akka waraana tokkoffaa irratti Jawaar miidiyaa qulqulleessee gara Dubaay deemuu qabaa maafiyaa biyya Arabaa qulqulleessee jedhan. Sa'a ammaa kanarraa kaasee jechuudha. Halkan keessaa sa'aatii 6 jirra. Sa'a ammaa kanarraa kaasee tokkokiin kuni yoo qiyaamaa dirree qiyaamaan taane yoo qiyaaman asirratti gadi hin buune yoo guyyaa rabbii irraa ajandaan mataa fi miila isin addaan wallaalta yoo namni miidiyaa kan akka isin jibbu akka ufuma keessanii tokkokii kana guddanii keessa yaatan isin hin goone nuti namaa miti. Kaa'uun bu'aala nageenni hin jiru. Wallaahi tokko faala. Afarsoon hin bahe. Obboleessoo dhagaysiifna nuti jalqaba tokkoffaa irratti maal eessa afarsaa sodaattu hoolaa kan afarsoon maa akkana sodaata koo hin deebifna nuti jalqaba irratti haga dhumu nutti malee jechuudha yoo waraabamne walumaan akka waraabamnu afarsaa deebis maaliif deebuu qaba maali haa waraabamu keessatti waraabamu afarsootti erga jedhee jasuulaa tokko qoyela deebi'a waraabamu afarsoon sodaate bahee bo laayi muguutu rabee deebu bakka naasa nuyi hin haasayin bakka afarsaa jirutti malee naasa nuyi. Mama amma ergata bookuni. Aboo Jawaar Maammadas gubbaadha. Manatti isin hidha jaa isinatti as jirtanii kan baga jiraattan. Aamin baga jira ammaa Jawaar garuu dhaamsa isinii dhaamu. Lallaa hin jibbinaan didilaan habiibi. Beektaa lubbuu namaa tanatti qoosuun gaarii miti. Beektaa laal teessaniif hin jira habiibi kiyya kaale. Yoo ilmi namaa yoo galata isinii deebisuu dhabe rabbiin haqa miskiinaatiin beektaa gaaf tokko galata namaa ni deebisaa beektee hin qoosina habiibi kiyya kaale. Ila mamma dhagayi waa tokko. Naan miira keessa galtanillee laal miira keessa galtanillee ni mamma dhageeffadhu mamma wanni sii galuu qabu tokkoffaa dhageeffadhu nama ajjeefnallee qabu namallee ajjeesiifne nama hin qallee maqaa ittiin nu balleessan malee nu ammallee lubbuu namaa baasuun barbaada.
barbaannu kana boodatti isin himneet ni jirra. Kun akeekkachiisa dhumaati. لا جنا لا اسمع يا اسمع Dhagaye. اسمع لا ولي بالله بنقول سنة شيء Qoy mamma bayan qoy infitadha. Dhageeffadhaa jedha asumaanuu isin himaa dhageeffadhaa. Kana booda illee jechuun nu tokkoffaa irratti ajandaan kenna ajandaa lubbuu ilma namaati miti. Ajandaa miskiina miiruu nama qaluuti miti. نما Miidiyaa جنا بيجاني بعد ka ittiin beekamnes ka ittiin guddannes نما qophii ka biraa جنا qabna. جد بيجاني بوري الجرا Ijoollee hooleyyii miti ka muka keessa deemeetiin gartee miskiina fidee qalu. Nu ka jiraannu magaalaa keessa dachii ilma namaatii fi mootummaan keessa jiraatu mana bareedaa kanneen keessa jiraanna. Ka wal qalaa jiru dhagaa keessa nama jiru nama jireenya jibbee warra dhiiga namaa dhugu warra waan nyaatu hin qabne warra bishaan hin qabne warra dhiiga namaa dhugu wayitti dheeboteedha. Warra akkasii kanneeni. Nuti nama qalu dantallee irraa hin qabnu namallee hin qallu durallee miskiinni arsii maaliif qalama jennee gabbaanee dubbannee sunillee dubbachuun keenya erga yakka ta'e. Dubbannu kana Booda namni dhibbi tokko dhumate qooyin fitadha. Osoo miliyeenni arsiin qabdu kun miliyoona 25 jedhanii arsiin arsiif baaleen miliyoona 25 kun guutuun bakka takkatti osoo dhumate wallaahi wabillaahi warabbal kaaba arsiif yoo dubbanne kana booda nutu sharee laal nuti agartee namni nama nu jala ajjeese hin jiru miskiinni agartee arsi jedhanii gizee irra dhaabatanii gorra'an akkamitti akkana gootan jennee isinirraa dubbanne sun badii ta'e hudduu teessan bantanii agartanii waamee qalbaatanii nuti fedhan lafa kanarraa isinaa xuruuran wanni nu naqu takka hin jiru kana booda hudduu salamaa yoo barbaaddan nuti uf dandeenye jiraanna namni agartee nu loluu barbaadu akka dhuunfatti dhageeffadhu muzammisitti ma akka dhuunfatitti abbaan barbaade bakka barbaade nutti haa dhufu sallee salaachifna yoo dadhaben nu haa salani rakkoon qabu garuu ka amma boodaa jechuun wallaahi wabillaahi ila yoo dachii kanarraa namni dhumate nu durallee bar miskiini sun garaa nu nyaate ka amma isin gabbaatanii boottaniimi nuti bar booy ufii bira tarree gubanne lollee lolchiisuuf lola seenne jennee wayitii nu hadhooynee dhiigan baafna jennu gayyaatanii namni nu ficcisiise isinii namni miskiina kenna ficcisiise isinii jennaan jalaa gallee nuti kana booda ila miskiinni wal qaluu miti wal saluu miti wallaahi laziim ibiddaan waddee yoo wal nyaate akka lukkuu kanatti jechuun warabbal kaaba gabbayee hangama kiyyatti yoo ani miskiinni wal qala jedhee miidiyaa hara dubbadhe anuu ilmoo sareete jechuudha sii galee ufii uf xiqqeessu obboleessu nuti tokkoffaa irratti nuti jeneraala darajaan keenya darajaa miskiina tumuuti miti nuti amma fakkii lammaffaa dhagaye isitti maqoo qabu lammaffaa irratti nuti obboleessu nama harki dhiigatii miti harka dhiigallee ta'uun barbaannu nuti nama ganaa biyya bulchuu barbaadu sii galee mootummaa taana jechuudha nama hawaasa kana tajaajillee gubbarraa haga jalaatti isin bulchuu barbaadu waan ta'eef gaddeebinee ijoollee xixiqqoo wajjin miskiina qaluun feenu sii galee nama barate nuti nama sammuun kenna bar nama yuunivarsiitii kolleej yuunivarsiitii Maqalee keessaa ari'amne naaf muzammil jechuun gaafa lolaa sana biyya achi TPLF fi biyyi walloltee jennaan achi keessaa ari'amne malee nuti namaarra yoo nuti gaafa sanuu jechuun hin ari'amne nuti gaafa sanuu isin warra baratee sammuu gugurdaa qabu akka tasaa asitti hin du'inaa jedhanii biyya biraa nu ergan jechuun sammuu keenya arganii agartee akka nuti dhaloota kana fayyaduu dandeenyu arganii maal taatan nuti nama agartee barnootan biyya kana dhufe malee nama hoolaa tiisuu dhufee miti a'uuzu billaahi. Aku guarda wallahi das. Laga isitti ma. Amma Oromoon guutumatti dhageeffadha. Wallaahi wabillahi. Miidiyaa tokko tokko isaa ta'u lafarrattis jaalattanii osoo hin taane dirqitti funya qurquritti yoo nu jala bultan qofa. Wallaahi billaahi harka kenna. Akka nu jennetti sa'a nu nyaadhaa dhageeffadhu waan nu nyaadhaa nu nyaattanii yoo nu udaanaa isin jenne udaantanii yoo nuti ka'aa isin jenne kaatanii ajaja kenna yoom bulinitti nagaallee argachuu hin dandeettan jireenya bara baraa ka jiraachuu dandeettan yoo nutti amantan qofa alla qadaqqaqa amanaa nutti hunda wallaahi billaahi anaafus mee agartanii yoo harka itti kennattan nuti agartanii albaatii albaa yoo isin hin jenneen albaatan ta'a yoo jenneen teettan nageenyi keessan dhibbaan dhibbatti eegama saniin boodatti nuti yoo barbaanne sa'aatii ammaa kana nagaa balleessina yoo barbaanne nagaa isinii kennina akka rabbii kanatti jechuun. Aboonu jechuun bar shurtaa qabeettanii kan isinii jitan bar nu hidhaa manuma hidhaa jawaar jedhu kana haadha hin dhayina jennee giddi hin dhayinee ofiinee fudhachaan nama ofii fudheetiin ofii kennu anaaf muzammilii mala jira nu bar ofii ofiineer namni waan dhaqee nu harkaan qabee nu hidhe seenaniisin.
nama ofii fudhee ofiiku. Maal sirra dawwale sagaleen kan jiru. Abbaa kun ajaa'ibaa narratti bilbilan abbaa namicha ajaa'ibaa. Maal irratti maa oola sa'aatii kana? Qaqqabii bilooke. Dhagaa amma isin himna tokkoffaa warri qabame jettan ofii ofiine hidhama jedhan kanaa meedha inni ilaallannee ofiine amma gabaabamatti waan dhumaa takkitti isinitti meelaa beekan irraa ba'uu barbaada. Musee dhagaa artame atillee. Yaa. Tokkoffaa wanni gootu kana booda ajandaa siik koomandoo waan jedhamu maqaa siik koomandoo waan jedhamu yoo ka'e obboleessoo maaksii kaadhu akka udaanitti dhiyeesse maaliif yoo jette uummanni kun udaaniin garaagarummaan qabu nama si wajji nyaatee si nyaatu nama harka si cabaacabee azaaba si darbuu barbaadu nama harka namaatiin ibidda qabachuu barbaadu ta'uufiitti ibidda dhiyeesse jechuudha. Si galee? Nuyi nagaraa okolee hollatte kaamogolee warra jedhee Umar Suleeman itti baay'isan uummanni kun. Wallahi lazim. Gaafa boroo keessa taa'ee alba'u sana agartee dhagaye nu onnee waan nu finiintuuf dhiirummaa waan qabnuuf abbootiin keenya waan gootummarra nu guddisanii waan gootarraa dhalanneefin onneen keenya goota onneen nu barbadaa'ee wayita dhiiga agarree onneen nu itee miira keessa gallee gabbaanee dubbanne malee nuti bar nuyi nagaraa okolee keessanii kan osoo taane kaameraa duuba zim jennee dachaanee rafneetiniin teennetiniin boo'uu wallaalle imman ganneef sooftii akkana of bira kennee eebadee dhumattee ijoolleen rabbii jedhaatiin gaabuusa jechuu wallaalle bar amma nu amala keenya keessatti yoo namni si ajjeese ajjeesuu beena yoo namni nama ajjeese gumaa baafachuu beena malee gumaa nyaachuu waan hin beekneef si galee yoo namni nama sallee baafachuu beena saniin boodatti kan namni boo'u kana boo'icha rabbiin nu barsiifne abbootiin keenya illee nu barsiifne waan abbootii keenya irraa dhaalle hojiirra aansine garuu isin akkasii miti